barreessan waan tokko ibsuuf baay'ee ulfaataadha. Kana hundi kennaa bareechiniif beekamtii yaada. Inni biraa immoo waa'ee waldaa kennaa Soofiinuu waan tokko dubbatteetu jirti. Akkuma isin jette kaayyoon waldaa kennaa seenaa, duudhaa fi aadaa saba kennaa kan laaffate deebisnee ijaaruu fi ammas Oromoon dhaabbilee siyaasaa baay'ee qaba malee dhaabbilee gargaarsaa hin qabu. Uummanni keenya yeroo kamiyyuu caalaa gargaarsa isa barbaachisaa. Jechuun otoo hamma dhaabbilee siyaasaa baay'ee qabnu dhaabbilee gargaarsaa uummata buqqa'ee gargaaran lammiilee keenya buqqaan deebisanii ijaaranii fi hiyyummaa Oromoo irraa qolachuudhaaf gadi dhaabbatanii hojjetan qabaanne Oromoon haga har'aa warri buqqa'ee bakkeetti nu jala dhufu jechuudha. Kanaafuu waldaan dubartoota Aanolee kaayyoon isaa aadaa seenaa duudhaa guddisuu qofa otoo hin taane yoo rabbi jedhe gara fuulduraatti madda gargaarsaa uummata Oromootiif ta'uu barbaada. Kanaaf kun jalqabbiidha. Akka nu cinaa dhaabbattan isin jenna. Inni biraa immoo waldaan kun akkuma Soofiin jettu biyya irratti sagantaa eebbisaa fi uummata wal barachuu qaba. Itti aansees miseensonni waldaa kanaa warri biyya kanatti argamu. Waldaa kanaa hawaasa biyya kanaa barsiisuu qabna yaada jedhu qabna tureeyyuu. Inshaallah toni gara masinaa bultuu jennee walii galatti galatoomaa obbo Kadiir baga gammaddan jechuu barbaada. Abdiin isaan barbaachisaa ameeree kanaaf fayyadamu. Yoo obboleettiin keenya as baatee akkanatti haala akkanaa kanaan dubbattee yaada akkanaa kana ibsanii hirmaannaa ofiilleen dunyaalleen gara haasa'aatilleen yaada hundaa kennan baay'ee nama gammachiisaa ulfaadhaa horaa bulaa yaadni keessan galma haarayuu isiniin jenna. Akkasuma isaan kuni as qofattee miti kanaan durallee gaafa Jawahar Muhammad dhufu namni akka naannoo magaalaa Riyaaditti waa hunda qophii addaa hirmaannaa addaa godhee dirree sammiidha isaanii fi ijoollee keenya kan Oromoo ta warra Harar irraa dhufan warra arfan qal'oo jechuudha. Akkasuma gareen isaanii garee Aanolee kanaa fi warri garee arfan qal'oo mee takkaa hanga nu kennaafi. Kanatti haasuudhaan obboleeyyan teennaa yaada qabdanii nutti dhiyeeffadhaa isin wajjin irraa qeerroon magaalaa Riyaadii fi naannawaa Riyaad isin cinaa irraa waan barbaaddaniin jennaan hojjennoon dhiiroo maal jetta qeerroon maal jalliftan bira jirra maali mirkaneessina galatooma. Kanaaf guyyaa isaa waamicha nuu godhan akka qeerroo magaalaa Riyaadii fi naannawaa magaalaa Riyaaditti waan qabnuun humna kennan qabeenya kennan isin bira jirraa qabeenyi keessan kenna keessanii yaadni keessan akka galma isinii ga'u shan rabbiin isinii kannaa rabbiin galma isinii haa ga'u isinii jenna. Kanatti aarsuudhaan hirmaannaa keessan addaan icciitii hirmaannaa keessan itti hafuufu nu hirmaadhaa isinii jenna. Warroonni duuba sanillee wali teettan nu hirmaadhaa. Hirmaannaa keessan akka dhaafne jala. Warri duuba sanii isin laalaa jirti warri amma dhuftanillee warri dura dhuftanillee wal argaa jirra manfoo takkiitti burqalla wal gatiin baafnu buru kana beeka. Kanaaf nu bira gaa salaama nu gaafadha. Salaama nu jedha salaamni waa guddaalaa nu bira gaa yoo wallee nu dhabdan harkaan salaama nu gaafadha nu bira deebi'a. Achumaan kursi nu iftanii hin galinaati nu bira koota.